hunda dura nageenyi keenya kan jaalalaa isanaada qabu sinin jecha hanga foddoorsun oduu isin nageessifna oduu wajjinan falmataa roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin marii biyyaalessaa geggeeffamu jedhuun lakkoofsi musliimoota hirmaatan hawaasa muslimaa kan hin madaalle ta'uun manneen marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti argaman lagannaa nyaataa godhaa jiru. Rakkoo gabaa jimaa mudate hordofee hawaasni beelaa fi hiyyummaa hamman hin jedhamneef saaxilamuun gara magaalota gurguddoo baqachaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Godina Arsii lixaa naannoo magaalaa Shaashamanneetti guyyaa kaleessaa galgala rooba roobeen bubbee wal makeen qabeenyaa fi dinagdeen hedduun manca'anii jiran jedhu. Kunniin hanga tokkotti gara rooba bal'inaan marii biyyaalessaa geggeeffamu jedhuun lakkoofsi musliimoota hirmaatan hawaasa muslimaa kan hin madaalle ta'uu manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Waan ta'eef calalliin hirmaattota irra deebi'ame akka taasifamuu fi ajandaawwan gama hawaasaa muslimaatiin dhiyaatan qabiyyee marii biyyaalessaatiin akka hammataman jechuun manni marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Manni marichaa gaafii dhiyeessaniin hirmaannaan musliimoota hanga lakkoofsa hawaasa muslimaa kan madaalu ta'uu qaba jechuudhaanis komii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Hirmaachistootas haaluma wal fakkaatuun hordofuun qabas jedhee jira. Yaada kanarratti hirmaachuu qofaan osoo hin taane hirmaachisuu keessattis qooda guddaa fudhachuu qabna jechuun waajjirri dhimma islaamummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa naannoo Tigraay akkasumas naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa bakka bu'oota rakkoo nageenyaa keessa jiran alatti naannoleen 10 fi bulchisoota magaalaa calallii qaamolee marichaa irratti hirmaatan kan geggeessan yoo ta'e illee lakkoofsi muslimootaa garuu haalaan kan gadi bu'ee fi gonkumaa hawaasa muslimaa kan bakka hin buune jechuudhaan manni marii dhimmoota islaamummaa ifoomsee jira. Bakka buutonni mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa dhimma kana furuu fi irra deebiidhaan akka ilaalamuuf koomishinii marii biyyaalessa 3 mari'achiisuun irra walii galanii jiran. Koomishiniin garuu odeeffannoo hirmaattootaa fi hirmaachistootaa gama muslimaatiin jiru nuuf kennuu didee jira jechuudhaanis gaafatee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa murtee isaa kan irra deebi'ee akka ilaaluu fi ajandaa hawaasa muslimaa kallattii mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatiin dhiyaate qabiyyee mariitiif dhiyaatan keessatti akka hammatamu akkasumas hawaasni muslimaa hanga lakkoofsa isaatiin yookiin bifa isa madaaluun akka hirmaatu irratti deebii waamichaas dhiyeeffatanii jiran waajjirri dhimma islaamummaa Itoophiyaa. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa manneen adda addaa hidhaa keessa dararamaa jiran hidhamtoonni kunniin waggaa hedduudhaaf erga hidhamanii turanitti hanga ammaatti unka erga guutanii wabiin gara biyya isaanii galuudha irraa dagatamuun isaaniitti wal qabatee lagannaa nyaataa adeemsanii jiran. Dhimma kanaafis imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiruu fi mootummaan hatattamaan furmaata kennuu fi akka qabu gaafachaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa alaa fi keessaa sagalee akka ta'anis hidhamtoonni kunniin dhaammatanii jiran manneen hidhaa Saudi Arabiyaa iddoo adda addaa keessa. Mootummaanis dhiyeenya kana keessatti lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa irraa kallattiilee adda addaatiin galchaa turuun isaas waan yaadatamu jechuudhaan namoonni adda addaa ibsanii jiran. Garuu nuti kan galmoofne yeroo dheeraa erga ta'ellee hanga ammaatti immoo furmaata waaraan arganne jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Rakkoo gabaa jimaa mudate hordofee hawaasni beelaa fi hiyyummaaf saaxilamee gara magaalota gurguddoo baqachaa jiraachuun itti fufee jira. Gabaas kanarratti falmataa roorroo waan qindeeffate qaba. Rakkoo yeroodhaa yerootti saffisaan dabalaa jiru keessa yeroo ammaa kanatti rakkoo uummata keenya Harargee dhiyeenya kanatti saaxile dhimma jimaatiin wal qabateedha. Hawaasni keenya Harargee akkuma beekamu yeroo ammaa kanattis ta'e durraa seenaa durduubee isaarra dhaabbanne ennaa ilaallu jedha keessa beektonni. Hawaasa jimaa qotateetiin jimaa isaatiin jireenya isaa mo'achuudhaan beekamu keessa hawaasni keenya kibbaba Oromiyaa Harargees tokko jechuudhaan keessa beektonni yaada isaanii ibsachaa jiru. Rakkoolee amman kana dhiyeenya kana keessaa godina Harargee iddoolee adda addaatti dhiphinna wal qabatee
dhimma jimaatiin rakkoon ammanan jedhamni hawaasa keenya rakkoo gadadoo adda addaatiif saaxiltee jirti jechuudhaan ibsatanii jiran. Hawaasni Harargeedha seenaa isaa keessatti ilmaan isaanii sadarkaa mana barnoo sadarkaa tokkoffaa ilaa yuunivarsiitii gurguddaatti kan ittiin barsiifachaa turee fi hariiroo dinagdee biyyaa keessatti qooda gibira biyyatti kanfalaa kan tureeni jimaa kana malee dinagdee biraan qabu jechuudhaan komii isaanii dabarfataa jiran. Dhimmi jimaa jireenya hawaasa keenya Harargeetti kan jedhanis hedduu isaaniiti. Rakkoo gabaa jimaa mudatee hordofee hawaasni beelaa fi hiyyummaaf saaxilamuun isaa waan garaa nama nyaatu jechuudhaan ibsanii jiran. Hawaasni keenya osoo qabu beelee jechuudhaanis kan dubbatan hedduu isaaniiti. Giddu lexiinsa gabaa jimaa mootummaan gabaa jimaa irratti taasiseen keellawwan heddummachuu fi qaraxni humnaa olii gaafatamuun hordofee rakkoo gabaa jimaa mudate uummata beelaaf saaxilee jira jedhu namoonni adda addaa. Manguddoo rakkoo beelaatiin godina Harargee ba'aa gara mul'ataa irraa gara magaalaa Dirree Dhawaa dhufuun hongee dabalatee rakkoo gabaa jimaa mudateen beelaaf saaxilamnee jirra jechuudhaan haala gara nyaatteedhaan viidiyoodhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Kana dhaabbachuun mootummaanis dhimmoota yeroo ammaa kana godina Harargee iddoolee adda addaatti mudate kanaaf furmaata waaraa fiduu qaba jechuudhaan namoonni adda addaa yaada isaanii dabarfatanii jiran. Godina Arsii Lixaa naannoo magaalaa Shaashamaniitti guyyaa kaleessaa galgala rooba bubbee wal makee roobeen qabeenya hawaasaa mancee jira. Roobni bubbee wal makee kun magaalota akka Alancee fi Bishaan Gurraachaatti manneen hedduu jiigsee kan jiruu fi biqilaa oorruu irra jiru kan haree ta'uu isaa jiraattonni himanii jiran. Yeroon kun yeroo roobaa ta'uu wal wajjin wal qabatee rakkoon akkanaa kun iddoo gargaraatti mul'ataa waan jiruuf hawaasni of eeggannoo gochuu qaba jechuudhaanis dhaammatanii jiran. Oduu keenya irraa asirratti murree jirra. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaammataa kan